dhufeeraa jedhi. Kutaaba gaafa qulqulluu gaafa dubbisu waan tokkotu na ajaa'iba. Haleessumayyuu barba qabuu barba Yesuus dhalatuyyuu durboonni baay'ee michuu Yesuus goddanyoota Yesuus amma as keessa guutanii kan jiran otoo lakkoofne dhiirri akka 25 wayii ta'an durboonni immoo akka tolu kana jechuun dhibba keessa parsentiin 60 wayii durboota. Waaw gammadaa isin duruu michuu Waaqayyooti. Haleluuyaa. Isaan jechuun gaafa inni jiru irraa fayyadamanii du'eera jennee siin gadduudhanii bari'alkan shittoonni gadi jabeessa kan ta'e baatanii deemaa jiru. Otuma baatanii deemanii garuu seexanni karaa irratti gaaffiitti kaasti. Maal jettee beektu? Amma Maariyaam ishee Magdalaa Maariyaam ishee Dalaayimo amma beeki heessa dhattu ennaan iddoodhaan nuyi reeffa Yesuus shittoonni fuudhannaa gadi jennaanoo dhakaan irra jiru sunoo kiloogiraamii 600 olidha. Sin immoo humna dubartoota kanaan irraa garagashuu hin dandeessanii maal gootu jettee gaaffiitti kaasitiif garaatti jennaan yeentalo waliin jette waan ati immoo shakkuuf yeentalo dhugumayyuu maal goona hiirraa dhugaranii otuma sodaachaa deemanii gaafa bira gaan dhakaan bakgal garagaleera harka gaafuun inna tamma yaaddaartu garagaleera mana keerraa garagaleera gaa'ila keerraa garagaleera wasaan beeku nama 28 inni si yaaddeesse garagalee si eega mana keerraa garagalee si eega gaa'ila keerraa garagalee si eega hojii keerraa garagalee si eega namni tokkoyyee garagaleera jedhika ina wantaati tunirkaa qaba Yesuusum garagaleera mana keerraa Praasata kabahatas eddana baata waa garagaleera mana keerraa Infurane Yesus Kristus otoo guddinatti deemaa jirtu akkamitti achi keessa humni keenya maalin achi keessa firaan qabdu birrii qabdu beekumsa qabdu wanta si yaadeessaa jiru sanaadha Yesus garagasheen biraan si gahaa Praasata hadaayyaas namoonni 28 fudhattus fudhachuu baattus garagasheera Yesus mataa keerraa si garagaleera narraa garagaleera mana koorraa garagaleera gaa'ila koorraa jedha humna wangeela kanaan si chaapesseera taataasne kebeheja arra waatu ta'a arga kee fulme dhukkubsataa gattee baateetu fayyaa mana keetti argita kiyyooniin isii kaa'een hin qabattu fiigdee bira darbita olkaas ilaa kunnoo dhufeen ergaan tokko duukaa raasa ilaa kunnoo dhufeen sagaleen tokko tulluu raasa gammadi yaa nama tuffatamte waan isuma dhibee jawwee tachi baasa ilaa kunnoo dhufeen ergaa tokkotu tulluu raasa ilaa kunnoo dhufeen sagalee tokkotu mucaa raasa gammadi yaa nama tuffatamte waan isuma dhibee jawwee tachi baasa ergaa si qaba si nama boruu addunyaa biyyaaf ta'u mandaratti tuffatanii natti argamaa jira kana booddee lakkoofsa silkii kee yeroo iyyafatanii dhabanii kottumi arraa kaasee waan saambe harka kee furan bayyeessus hin beekan ishee boon darbu saafoon darbudhanii haadhaaf abbaan nutti si dhiise akkana Yesus siini dhiisu ofirra dabartee namaa dabarsu ta'e akkana Yesus akka waan saambeeku namoota of dandeessisuu qabaa'e namoota ofirra dabartanii namaaf taatantu jirta Yesus seenaa kee jijjiiraa iyya ni jijjiiramee jedhima maalo kottume maalo dafiqa iyyuma dhaabattu anuma dhaabattu qaba Hallelujah. Dengan siapa tu? Yesus tak kerja deh. Amin. Amin. Wanti kau sekat 3 jam tu sana ol kasih. Amin. Umbe bayendama. Mungkin cuma baca. Harap berjalan. Zati bahado, lekin paratas. Ada kau sudah yang satu. Yesus tak kerja deh. Dimana jadi kat desa itu kufta itu kufta. Ina
Yesus. Ati marante da nisi genne. Marante da nisi nisne. Yesus akajade. Ati zari ke sankesa afira ke sankesa nama ta unturret. Ya imma ke diga. Ila toy mana ma ati ke da ke toko lama sani afur shanja torba. Nama torba ke san nama se kore Yesus. Beka cara. Seru mana ko. Yes. Masemo masarati na mashe. Masidat. Wadenya kot. Wajino jetu mo mai. Dugam. Dugam mana? Ishe abdu iftikun. Amari pam brand nama brand e nagam tani. Amen brand bijagot. Amen. 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 Ajo tunan labini raja tina se safar wai. Amen. Oh, ulfina kubayar of galan nato. Amen. Wow, sprati Jesus. Lagi bude oleh tidak, ciao. Ilaalcha jiran keessa ilaalcha waaqayyootu baay'ee na dhiba. Ilaalcha eenyuun jedhe guyyaa tokko gaafa dhalate amma Faayisaan inni dhalate dhamee karaa isaa shaafaa raajamaa ture karaa raajota gurguddaa dubbatamaa ture. Amma biyyi tarii Ameerikaatti dhalataa jedhanii yaadu. Eessumatti dhalata laa Faayisaan kun akka malaan leelee. Amma otoo biyya filichiisan eessa filattu? Mee natti ba'a? Natti ba'a? Amerikaa. Nyata di dalam. Itu tidak ada nanda lauri nawaya. Dan lauri ke itu tidak ada. Nama besar, yo dikade, yo kanggaro, atas itu lama dia bersurat tidak ada curhat tapi kisahnya tidak ada. Namun dia lauri ke itu tidak ada jelas kes. Jujur, kisahnya tidak ada timah. Dia oke itu tidak ada timah. Itu ni. Nah, sedurin itu ada kisah kisah. Kau gak pernah tahu tuh apa yang mati kau gitu dan basi. Ada tuh bangku wal beratani. Jatuh kau yo bintin nyata jatuh kau mau bakal berada di jatuh. Imbat inari ajas. Ada kiri begala untuk maga bagal. Ibsanin juga kemakan. Malu tuh jadi regam lanjutan agak dabu befatu. Jar sesuatu saja ditara keru be. Iro mana kadila. Ibiti mana ada amara tanah rumah terjadi. Jadi nama saya setiap itu tidak begitu. Jatuh kau orang kata jatuh kau mana nafur datebat. Nah, anda boleh sekolah enggak faham tentang budaya. Duga bahagia kau isi nita banasa. Nah, boleh sekolah enggak faham tentang budaya. Gak faham gak pada tempat tua kau Yunani. Jika kamu abdiu ilfata biu ilfata. Bui
obbolaakee walitti waamee adaaf abbaakee walitti waamee toleen jedhe walitti waamee adaaf abbaa koo hunduma isa booddee kunoon jedheen Yesuusin dhaqee algicha jala qofforinaan jedhe gaafan algaa jala qofforuu Yesuus ragaa kudhaama gosa 12 fi adurree duutuu tortortuuni siree maatii koo jalaatii fuudhe maalin taane ergasii maatiin koo nagaadha biddeen nagaa nyaatu amma mana isaanii sagantaatu jira kottar kee ol fuudhe Yesuus akka jedhe sanama baay'ee rakkiseen siin galaafadha ameen jedhaa joo isa nama baay'ee ajjeesetu sirkatti jiru bara Phaawulos ko nama baay'ee ajjeesetti boftii jiteedhaan hin beeku innaa Phaawulos dhuftee jiniin amma du'aadhaan duubatti galanii hin beekne jenne otuma irraa nyaatanii otuma ifatanii deemu hin beekne waliin jiran otuma hin beekne eeganii harkatti ol fuudhe nama baay'ee ajjeese garuu sirkatti hin du'a armee waameen jedhaa sabichi mee ameen jedhadha inni nama baay'ee ajjeese sirkatti du'a Yesuus ani beeku malee dargaggoota as keessa akka maal maqaan isaa kochuu godhatanii ba'an arga maal jennaan hin beeku malee lallabaa kanaan dargaggoota sadiitti kochuu godhan Yesuus dibata haala nan baasaa Yesuus sirratti haa ta'u Yesuus agada baga dhalattee baga jaamaa taatee sin guddatini ani gaafa dhaladhu miilli koo wal caalaadha amma yeroo deemu abdiin of tuulummaaf akkatti deemaa na sin miilli koo wal caalaadha ergan tajaajila jalqabee irrattan salliyaa dhufee wal qixxaati wal siifa qixxaati dhugumadha baay'ee fokkisaadha seenaan koo iji koof jaamaadha yeroo dhaladhu ambootti bidanii opereeshinii haa ta'u lakki ijoollee baay'ee qabna jaamaa ta'e haa guddatudha Yesuus aan of beennaan banaadhuma jiku nattaa saammadha miilli koo mosuma beekamaadha yeroo kutaa 4 baradhu yoo okkolaan baradhu wal caala qaba Yesuus wal qixxeesse dhugaan sitti marka kee ol fudhadhu waan isaan hin beekan maaliif akkana dubbachiisu hin beekan iddoo baay'eetti dubbadhu seenaa kana humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ganama kana Yesuus humna kee haaressee si baasa namni tokko haareen baa hima jedha ammayyuu waa'ee Yesuus hin dandeenya jennaanu ma Yesuusi otoo akka Yesuusummaa isaatii maaliin dhufa amma namni guddaan beekamaa wayiyyuu jimmattu to waamame Finfinneedha amma aeroplaan deemu jalqabe aeroplaan dhaan mee Yerusaalem gootannaa Yerusaalem keessa gaafa darbu harree naaf daame maal mee harree daame harree jechi hiu namatti hin toltu abbaan manaa tokko gaafa yaada mana harree ati immoo gazaadhaan abbaa manaa harreeti gaafu isa to harreedha maal jechi biyyi namatti hin toltu harree naaf daame Yesuus Nabe, gamle ke Yesus arre da top jedhe taa'u arre amma bara keenya gosa kan jiraate posterii baaman dhaqire jenne bidire maarre kun nuni baane nun odoo sana arre posterii baaman dide akkatti baafatti yaade arre posterii sin baaman hin labsines gamle Yesus top irra jedhu biyyi kooti hafe top irra jedhu amen kampal arga koofu wulina tokko sirra bu'a waan beeku bitaame kaasi qaba dunia qaba Nami tokko iyyatu kana booda jedhama kabajamuun jalqaba jedhama kabajamuun jalqaba jedhama ina mannaati maqaa Yesuusiin kabajamta kana booda isa bukkee gadi kabajamta kana booda dhimma inni pooseri baatee ni manni mare jalbatee baatee gaje baadhuu maka jeenu ulfina si argata sinu ulfeessa de Yesuus sinu ulfeessa de Yesuus zala barahati kila Yesuus waaqayyo ergaanatti meera ergaana ni lallabu zabe raajida ganama kana toone kas irratti aasee qasdii tasgabbaa'ee dubbadhe natti tola garuu apostel Qaasim barsiisu YouTube isaanii baay'ee hordofaa dhugaa barumsa namni hundumaan fuudhi garuu waan fuudhi waaqayyoo natti min dubbadhe ta'u taas iddoo dhiyaatu lallabuma narraa jechaa jiru macaafadhaa macaafiin amma lallabu kun immoo raajiidhaan jedhe ta'u maal raajii jaarsa sakamidhaa
sakana. Amen jedaka. Utama jafu kullu kisa mulata Yohanis bukunna shan. Okay. Yemmus ani mirgacha teessorata sanatti macaafa maramee taa'u tokko nan arge. Macaafichis keessaa fi duubaan caafamee erga cufamee immoo mallattoo torbaan mallatteeffamee ture. Ergamaa aangoo qabeessa sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaafichi ittiin cufame irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan male eenyu jedhee labsu tokko nan arge. Waaqa keessaa lafa irraa lafa jalas tokko illee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu hin dandeenye. Ameen Yesuus amma macaaficha kan banu lafarraas waaqarraas lafa jalaas inuma dhabame. Eshi tokko illee macaaficha banee keessa isaa ilaaluuf kan male waan hin argaminiif baay'isee nan boo'e. Maanguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana torban kutee macaaficha banuu hin danda'a naan jedhe. Ameen. Nanti bisa dari bilanis. Yomus ani mirgeessa teessoo irra taa'e sanatti macaafa maramee taa'u tokko arge. Macaafichis keessaaf duubaan caafamee erga cufame immoo mallattoo torbaan mallatteeffamee ture. Ergamaan aangoo qabeessi sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaafichitti cufame irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan male jedhee labsu tokko argee waaqa keessaa lafarraas lafa jalaas tokko illee macaaficha banee kan isa ilaalu irraa lafa jalaas tokko illee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu hin dandeenye. Tokko illee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu kan male waan hin argaminiif baay'isee nan boo'e. Maanguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in kunoo leencicha gosa Yihuudaa Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana torba kutee macaaficha banuu hin danda'a. Amen jedhaka. Otoma turre kenni wasadin sunitti. Ergamaa Yohanis tuutu. Ergamaa Yohanis kuni isa macaafa wangeela Yohanis barreesse, ergaa Yohanis barreesse. Yohanis kuni hergoota shan kan barreesse kanadha. Yohanis kuni bara dulluma isaatti bara ergoota isa dhumaa isa shanaffaa kan mul'ata Yohanis isa jedhamu kana ergaa bara dhumaa innis bara dulluma isaa jala barreessedha. Ergaa kana gaafa barreessu isa tuare maal argameettu akkuma mul'ata kana arguutti ka'eeni isa jalqabaa macaafatu maramee barreeffameetu erga barreeffamee xumurame immoo cufameetu cufaan sun immoo mallattoo torbaan cufama. Mallattoo salphaa miti. Isa booddee otuma maal ijoollee kun jedhee Yohanis kun isuma ilaalaa otoo jiru immoo bukkeetti waan maal argaa ergamaa aangoo qabeessa. Ergamaan kuni ofuma isaatu aangoo qaba, haangoo qaba, jabina wayii qaba, aangoo qabeessa qaba waan ta'eef macaafa. Ergamaan aangoo qabeessi kun immoo mallattoo kana isa akkasitti cufame kana kan banu eenyu jedhee labsa. Innaa Yohaannis amma immoo arguu bichaa miti barbaadutti taa'e. Waan inni nama maaree qo'e isa immoo jedhee lafarra barbaade. Hundumarra barbaade. Hin dhabame. Gaafa dhabamu hin boo'e. Itti boo'uutti ta'a. Maaliif macaaficha mallattoo torbaan mallatteeffame kana irraa kutee banuu kan danda'utu jiru waan ta'eef hiikaan isaa furamuu biyya lafaati. Yesuus duwwaatu hiikaa isaa kan inni ittiin banamu gadoo deebisuu akkuma nama jedhe kan dallaa walii keessatti dhalachuu gaafata, harree yaabbachuu gaafata, tajaajilannaan miila dhiquu gaafata, gara fedhannaan fannoo irratti of kennuu gaafata. Kanaan malee mallattoon kun hin banamu. Mallattoon kun gaafasi kan banamu. Kanaaf namni akkasii waan hin jirreefi namni isa booddee tokko ka'ee maanguddoota 24 keessaa maanguddoota keessaa tokko hin boo'e maa inni mallattoo kana hunda ishiirraa kutee banuu argameera. Innis hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni immoo mallattoo kana kutuu hin danda'an. Harka kee ol fuudhi. Mata dureen irra irratti dubbadhu dhimmi kee sun danda'ameera. Ameen. Nana jeeni dhimmi waldaa kanaa danda'ameera. Nan dubbata harka keessan ol fuudhaa. Ergaan kun lallaba macaafa dhimmi waldaa kanaa danda'ameera. Dhimmi keessan danda'ameera. Dhimmi gaa'ela keessanii danda'ameera. Jedha danda'ameera jedha. Kanaafadha danda'ameera dheeraas.
Barbaadatu dadhabameera. Amma seexanni sammuu duwwaaf laphee duwwaa argatteetu dhaqxeetu hojjechuu hin dandeessu. Nama ta'uu hin dandeessu. Hin danda'amu namicha keessa waan hin jirreef hin danda'amutti naqatti. Nama keessa hin danda'amu guutee hojii kun hin danda'amu hin danda'amu. Kottar kan yoo jiru hin danda'amutti keessaa naqeera Yesuus amma danda'ameera. Namni isa Yohaannis achitti mallattoo arganii immoo kanatti fakkaata. Situ amma barumsa wayii barachuu ka'ee fira dhabdee, halagaa dhabdee, obboleessa dhabdee, obboleettii dhabdee, kan fokuun maali jettee galgalaa ganama boo'aa kan jirtu. Maalan godha falan qabu, nama itti himadhu qabu, nama na hubatu qabu warri jettan Yesuus akka jedhe danda'ameera dhimmi kee. Yes, danda'ameera dhimmi kee. Danda'ameera. Isa bukkee keessa raas danda'ameera dhimmi kee. Jedhin maal ammayyuu? Jedhin maal ammayyuu? Hin beekani. Gaafa ergaa kana lallabdu naan jedha furri waaqayyo tokko dhimma waldaa kana danda'a. Ittaan sun dhimma namoota 37 danda'a malee. Fudhanne wal keessa dhaabuu fudhu ergaa kana. Yesus Kiristoosin dhimmi keessa ni danda'ameera. Danda'ameera. Inni ati yaalaa jirtu sun danda'ameera. Inni fira kee dadhabe sun danda'ameera. Inni birrii kee dadhabde danda'ameera. Galateeffadhaa ta'a. Isa bukkee kee nakaa godhi hin gammaddu dhimmi kee danda'ameera dhimma. Jedhi nama danda'ameera dhimmaati. Aboo suuqii banuyyuu yoo barbaadde danda'ameera. Makiinaa bituu yoo barbaadde mariitti jedhu danda'ameera. Danda'ameera. Daasatii ta'a jaarsi. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos. Amma ne namoota waa invest gochuu danda'an nama lama kaaseera lafa binna farramneerra waldaa kanaaf. Farramneerra. Walii galteetu murreerra ameen jedhacha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee waldaa kanaaf waaqayyo waa dhahaa jira. Waa kaasaa jira. Waa rukutaa jira. Danda'ameera Yesuus. Antanaa jechuun barbaadu. Baqa. Akka Yesuus baqa danda'ameera. Erga danda'ame maal akka ta'e fakkaata. Woman did say, I'm fine, but these are one is a episode. God bless you. Thanks, Jan. Gary, the wash. English for the Tafakati. Look at Bragama. Hey, 10 minutes. 11, left out of it. Water, left for Jalan. I'm going to do some Manakera. Nama di kubantam, nama disinisan. Yesus akan doyeroniot, yeroniot. Aka sudah tu mana kita tahu. Kalau tu mana kita tahu. Kalau tu tahu ada dia. Wasam betul. Yesus pakai deh. Berada mana kita tahu amagarsa. Amin. Akan mana kau tu waktu marga baran ni? Mana kau tu waktu marga baran? Mana kau tu waktu marga baran? Marga pun lelise ramu main tu waktu deh Yesus. Lelise market. Ada dia. Kau terkekeh urfush. Ergas itu lupa. Makana macam apa Yesusin? Ini siapa Yesusin? Duaf, Abarsaf, Yesus is a situation where I just ever said it was up there, Barana. Case at the Mim that I do. It's case at the Chapsin and Indian Lassity Jar. It's a case at the Chapsin and City Jar and Chapsideva. Abdia case at the village Chapsideke Sabat. Nakatani, Amera from it, Chapseke Sabada. Get it Chapseke Sabat. Shamarota sa didira na furaka ke fasi na mito. Wasin tijara niru, wasin menge saniru, sapsine abin na nisu de fairu, Yesus saptideke samate. Hallelujah. Kosa si ayawa. Wila na hey,
keessa. Wasirra xiqqee ja'a jira waaqayyo ta'u sirratti. Keessa dabsitee baataa. Wallahi madaa xiqqii bu'aa jettuun argaa. Kana booddee madoo sore waaqayyo. Madaa kee fayyisa ni waaqayyo. Dhimma keetti darbeera ni waaqayyo. Sababa keetti caaltuu nuu oolchera ni waaqayyo. Caaltuu siidati maayini. Maayini dadaf. Caaltuu natti maa warqituu kan kana dadafi. Warqituu nadagatiji. Warqituu nadagatiji. Mabaada cuma ndarga sirlee firaataa shakkaa baatas. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos har'aa kaasee warqituudhaaf caaltuudhaaf masaratiif bari'eera jedhee. Zeenaa makka firaatas. Harkatti fuudha sii bari'eera dhani. Sii bari'eera. Jedhani dabalaatu. Sii bari'eera. Jedhani dabalaatu. Ati madaatti murosoo itti. Sila kanaaf waa amanuu yuu dadhabdi. Nama amma dooftee Yesuus hin garuu jirta. Amen. Sila madaa keessatti firruu wantoonni jiran iyyuu bash waan si godha wayitu jira. Kanaaf sooftii kana dafnee ittiin xaragadhi. Booduu sumatu barbaadama. Amen. Argatti fuudhaa sumatu barbaadama daaniif. Sabni waaqayyo. Nagaan siifa ta'u. Amen. Akka eegaa Yesuus. Amen. Qofaan si dandeessisa. Amen. Waan sirkaa qofee sana muusiin kaase. Amen. Yeroo tokko yoo shufeera akkas godhu. Amen. Akkas godhu. Yoo fuutii oofuudha. Maal namni waa oofu maal inni laata? Shufeeraan kan wal qabatu maal sii ta'a? Maal oofa? Yesuus yoo. Yesuus yoo fa'a. Fagoo. Ilma dadakootitti. Ish waan inni qubee taas irratti barreesse Taaddasaan jedha maa inni taaddee. Taaddasaan jedha Taaddasaa Leewwamaa ergichi yoo ilma dadaa kee ta'e isaanan adda baafachuuf. Taaddasaan obboleessa keessa abbaa keessa ta'u ana Taaddasii baasaa qidama dafi Taaddasa. Boleh kee ta'u abbaa kee ta'u lafa jirtu dafa qidama ambiraas dadhabi kan Taaddasii baasa. Kambiraas ila gidduu sana tokko maatees taaddeen maal keeti ila tokko yoo afteetti maatees ila eeyyee maal keeti obboleessa eso obboleessa baik obboleessa abba mana obboleessa abba mana keeti ishi gammachuu nama dhamuun biratti argash gammachuun maal sinii ta'a durbii isaatti maal ta'aaf intala gammachuu fuudhee gammachuu waan obboleessa takka namni waan agar hin jiru waa kan agar situ agar kootu dadhabi galateeffadhaa ergichi kan ishee kootu eeyyee laazekee piraadaa labash lafa labas eessa jira Taaddasaan sun adooku geetishee tasuma maal hojjete Makiina irra hojjete. Galateeffadhaa boo argu malee naaf sabani cinqiidhaa jimmaan qabu dhugaan sinitti mali waaqayyo immoo jedhira taanaan nan dubbadha dirqama isarraa hin beekodheef waan na teeshineessee taa'u qabu maaliif waaqayyo balaa makiinaa nama nooshuun qabaa maqaan isaa Taaddasaa namanaa jira Yesuus amen jedhaa qaba Amen. indoo inni waggaa madarbite kana waa ta'a ture waaqayyo waa keessaa oolche Taaddasaa kana Amen. jilaata pirisse bahatan tashi bahatan akkede waaqayyo Taaddasaaf dhaabadheera harka isaan qaba humna du'aa Taaddasaatti ergame qabseera dhibame harkatti fuudhaa harka olkaasaa Taaddasaaf kadhanna erga Yesuus hin kadhanna barbar fuudha humna dhiiga Yesuusiin ana siin kadhachaa jira labsiin du'aa Taaddasaa irratti ba'ee cabeera
Waan kabbadaa jedhamu. Kabbadan. Abbaa mana obboleetti kiyyaa abbaa mana obboleetti kiyyaa turan. Abbaa mana obboleetti kiyyaa turan. Lubbuun isaanii jira. Ani beeku adda baanii turaniiru ishiin boqotteetti. Isheetu boqote. Yes. Afurichi achirraa kontaakti wal godhee waamu sun cabeera. Ameen. Bakka cabeera. Ameen. Iyyaatu cabeera jedha. Ameen. Akkana maki akkamitti kaafee namoo waldaa la harri guyyaa keetti. Ameen. Tiivi ulfina waaqayyo. Waldaa argamsa ulfina waaqayyo. Meesha bukkee qabati. Zanaa eliitiin irraa banamee irra deebiin. Ma ini dia main kisah fatal ya tu zina nara pada merah jadi pakai siapa siapa wajib siapa betul Yesus akan jadi negara kita jadi nanti amin lepas mereka abdi kuda diri sejak tu kan tanya dia macam fandi Allah bas amin baca tak arah macam amin negara abdi betul namni guddacha deemamti kan kee garuu gadi guddacha deemti inaaftu tas qabda waan matee sirratti ka'uu baay'ee Yesuus akkana jedhe yes amma sa'a kana kaasee ilaajo waan guddaa wayii shantamarratti hojjetanii jiraatanii harki kee kun si aduudha kamina harki si aduudha isa kana dhuguma sanatti harka si kamtu si aduudha Toko anak ina do darti kia bukan pesan garo mau sejujurnya kesini cuma sekesa kan tuh aku orang desire dia bukan nak saya itu bawa tufan ada juga shantamar itu dia kemana kesini kan sertigal tuh fitila taliru Yesus ambisera itu ambisera ambisera Yesus akan betul nilai mati kes atau nama filatan tuh amin Lagi tertiba sana nama saja nak agak fukin masat. Jeff nama saja itu sih bersih. Jadi apa nak agak baju? Temu ina ada nak. Aku mau fuda. Isi itu kan apa ini? Mereka dapat. Kau tu kau mana dapat? Jeff. Baik Yesus. Karena ada mana pulau. Nagos. Nama mereka dapat diwalit. Aji nama saya kan diwalit. Tol, ani mana mati ko ngala maka Yesus sinachito kullam sadi am. Waligan nama saya galif nagante. Amen. Yesus Kristus. Namni lupu wate jira ni utami. Nama mereka Baik, agar kan sini tentu egaran nama sadi egaran ada di budak ini. Nama mereka? Nama sadi. Isa dua baik ambil egaran budak ini. Juga ada balat maliki ada balat imbe. Baru akhirnya Yesus sebab apa? Nama saya di nagade bisi. Amin jadi. Zari kesana furri duba kesan dia toko wanis angka batanar harcas. Lama gaya sani leti kawan situ. Gaya ni muta mayin ni cici gama tasi. Yesus akan aja. Sebab apa? Arah kasih wan gaya di bukan rukutera. Amin. Apa arsa kana capse. Amin. Capse.